Magaalaan Shaggar itti waamama bulchiinsa naannoo Oromiyaatiin kan hundeeffamedha. Hundeeffamuun magaalaa Shaggar mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuutti aanee dhaloota kaleessaa kan har'aatii fi kan boruutiif hiikaa guddaa kan qabu yoo ta'u, uummanni Oromoo gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin hirmaannaa cimaa akka qabaatu kan taasisudha. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa kun qophii addaa piroojektota magaalaa Shaggar bara 2017 keessa hojjechuun fayyadamummaa hawaasaaf qaqqabsiise kan waliin ilaallu ta'a. Qophii kana isin biraan ga'uun kan isin faana turtu Alliyaa Taaddasiiti. Hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan afeerraa koo kan kabajaaf jaalalaati turtii gaarii. Oromoon sababa cunqursaa irra tureen aadaa, duudhaa, eenyummaa fi aadaasaa dhabaa ture. Ta'us osoo harka hin kennatin qabsa'aa ijoollee isaatti guddisaa injifannoo tokkorraa tokkotti ce'aa ture jira. Hundeeffamni Shaggaris bu'aa injifannoo uummatichi argate keessaa isa tokkodha. Magaalaan Finfinnee biyyattiif teessoo, uummata Oromoof hirkoof teessoo abbaa muudaa taatee tajaajilaa turuu fi bakka Oromoon karra shananiin dhufee itti wal ga'u, wal eebbisuu fi karoora itti baasu ta'us waggoottan darban iddoo qonnaan bulaan Oromoo itti miidhamu irraa buqqa'uu fi eenyummaa isaa itti dhabaa turanidha. Ta'us qabsoo addaa uummanni taasiseen boqonnaan sun cufamee boqonnaa haaraan banamee jira. Kaayyoo guddaan magaalaa Shaggar hundeessuu tokko Finfinnee eeguu fi tiksuu yoo ta'u, inni lammaffaan uummata Oromoof utubaa diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa akka ta'uufidha. Hundeeffama isaa irraa eegalees hojiileen misoomaa magaalaa Shaggar keessatti hojjetaman karaa qonnaan bultootaa fi dargaggoota giddu galeessa godhateen fayyadamummaa hawaasaa dabaluuf gama hundaan hojjetamaa jira. Magaalaan Shaggar magaalota 5 duraan turanii fi magaalaa aanaa tokko dura ture qabatee kutaalee magaalaa 12f aanaalee 36 kan hundeeffame yoo ta'u, kaayyoowwan gurguddoon magaalaa kanaa wabii nyaataa mirkaneessuu, carraa hojii bal'aa, investimentii bu'uureffate uumuu, dagaagina ogummaa babal'isuu, guddina interpreneurshipii cimsuu, tajaajila magaalaa fooyyessuu, itti fayyadama teknooloojii babal'isuu, itti fayyadama qabeenyaa guddisuu, magaalaa diinagdeedhaan sadarkaa gaanfa Afrikaatti cimaa ta'e uumuu yoo ta'u, magaalaan Shaggar erga hundaa'ee as hojiilee bal'aa hojjechuu irratti argama. Bulchiinsi magaalichaa yeroo gabaabaa keessatti bulchiinsa lafaa ammayyeessuun, bu'a qabeessummaa guddisuu, kenniinsa tajaajila magaalaa fooyyessuu, wabii nyaataa mirkaneessuu, bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuu, dagaagina ogummaa cimsuu, misooma hawaasummaa cimsuu fi magaalicha dijitaalessuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jira. Magaalaan Shaggar hundeeffama isaa waggoottan muraasa keessatti bu'uuraalee misoomaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hedduu kan hojjete yoo ta'u, bara baajataa 2017tis piroojeektiiwwan hawaasa giddu galeessa godhatan baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin hojjechuun yeroo ammaa eebbisiisuun hawaasaaf banaa gochuu irratti argama. Haaluma kanaan magaalaa Shaggaritti piroojektonni garaagaraa 8,905 baajata mootummaa, hirmaannaa uummataa, badhaadhina waloo fi tajaajila lammummaatiin waliigalaan qarshii biliyoona 40.7 hojjetamanii eebbaaf qaqqabanii jiru. Magaalaa Shaggaritti fedhii misoomaa hawaasni magaalichaa qabu guutuu akkasumas gaaffii hawaasa magaalichaa deebisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, bara kana piroojektonni buleeyyii 65, haaraa 206 fi suphaa 37 waliigalaan piroojektota 308 baajata mootummaa maallaqa biliyoona 17.7 waliin hojjetamanii jiru. Kana malees piroojektonni adda addaa 8,597 ta'an hirmaannaa uummataa, badhaadhina maatii, abbootii qabeenyaa fi tajaajila lammummaa qarshii biliyoona 23 hojjetamuun eebbaaf qaqqabanii jiru. Piroojektonni hirmaannaa uummataan hojjetaman gosoota 56 yoo ta'an, kanneen keessaa indaastirii godoo, kilaastera misooma beelladaa, giddugala gabaa, manneen barnootaa bu'uura boruu fi kanneen biroon hojjetamaniiru. Walumaa galatti piroojektonni 308 baajata mootummaa qarshii biliyoona 17.7 akkasumas piroojektonni 8,597 qarshii hirmaannaa uummataa biliyoona 23 waliigalaan piroojektonni 8,905 ijaaramanii xumuramuun waxabajjii 21 bara 2017 irraa eegalee marsaa lamaan eebbifamuun tajaajila uummataaf kan banamanidha. Piroojektonni eebbaaf qophaa'anis daandii, manneen barnoota bu'uura boruu, manneen harka qalleeyyii, misooma koriidarii, piroojeektii bishaaniif jallisii, kilaastera misooma beelladaa, indaastirii godoo, giddugala gabaa fi kanneen biroo yoo ta'an, eebba marsaa jalqabaatiin waxabajjii 21 kilaastera sabbataatti kutaalee magaalaa Furii, Galaan Guddaa fi Sabbataatti hojjetaman eebbifamanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar waadaa uummataaf galame gochaan dhugoomsuuf kutannoon hojii hojjechaa jiruun bu'aa qabatamaan galma'aa jira. Haaluma kanaan bara kana fedhii fi hawwii yeroo dheeraa hawaasni magaalichaa misoomaaf qabu guutuun rakkoo bulchiinsa gaarii gama bu'uuraalee misoomaan jiru furuuf akkasumas gaaffii hawaasaa deebisuuf xiyyeeffannaan hojii hojjetamaa jiruun magaalaa Shaggaritti piroojektota misoomaa garaagaraa hojjetamanii xumuraman keessaa piroojektota akka kilaastara sabbataatti kutaalee magaalaa Furii, Galaan Guddaa fi Sabbataatti hojjetaman eebbifamaniiru. Sagantaan kun bakka sadarkaatti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa, afyaa'ii mana maree magaalaa Shaggar kabajamoo obbo Qabatoo Albee, hooggansa magaalaa, kutaalee magaalaa, aanaalee akkasumas abbootii gadaa fi haadholiin siinqee fi hawaasni magaalichaa argamanitti geggeeffamee jira. Mootummaan jijjiiramaa asitti fayyadamummaa uummataa guddisuu piroojektota baay'ina qulqullinaa fi ariitiin ijaaramuun xumuraman eebbisuun tajaajilaaf banaa taasisuu irratti argama. Magaalaan Shaggaris hundeeffama isaatitti seenaa aadeeffama dhagaa bu'uuraa kaa'uu maqsuun piroojektota bu'uuraa uummataaf ijaaruun daandii milkaa'ina hawaasaa dhugoomsuu danda'an 8,905 ta'an qarshii biliyoona 40.7 caaluun hojjetamuun xumuraman keessaa guyyaa har'aa piroojektonni kilaastara sabbataatti eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Sadarkaatti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka magaalaa Shaggaritti piroojektonni misoomaa garaagaraa 308 ta'an baajata mootummaa qarshii biliyoona 17.7 hojjetamanii xumuraman tajaajilaaf banaa akka ta'an himanii jiru. Magaalaan Shaggar pilaanii ammayyaa ta'e qopheeffachuun magaalaa miidhagduu ammayyaawaa fi jiddugala dinagdee taasisuuf hojjetamaa kan jiru ta'us hubachiisanii jiru. Kabajamoo obbo Qabatoo Albee, afyaa'ii magaalaa Shaggar, kabajamoo obbo Guyyoo Galgaluu, itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggar, kabajamtoota miseensa kaabinee magaalaa Shaggar, kabajamoo Dr. Peter bulchaa kutaa magaalaa Furii, kabajamtoota bulchoota kutaa magaalaa Sabbataa, Galaan Guddaa hundaas argamtan, hooggantoota aanaa baga guyyaa har'aa sadarkaa kanatti baga wal arginee baga nagaan of jechuun barbaada. Shaggar jennee yoo jalqabnu magaalli kaayyoon isaa maal akka ta'e waan beekneefi addunyaa irratti biyyoonni magaalaa ijaaran sadarkaa dinagdees haa ta'u sadarkaa hawaasummaatti dorgomaa ta'anii jireenya uummata isaanii iddoo baay'eetti jijjiiraniiru. Magaalaa keessatti magaalli cimaa yoo ta'e tajaajilli jira, magaalli cimaa yoo ta'e teekinooloojiin jira, magaalli cimaa yoo ta'e dorgomummaan in jira. Yeroo baay'ee sadarkaa biyya keenya keessatti yoo ilaalle xiyyeeffannaa magaalaaf waan hin kennineef Itoophiyaan akka seenaa qabduutti jijjiiramuu hin dandeenye. Haa ta'u malee riiformiin haqaa sadarkaa biyya keenyatti erga raawwatame booda xiyyeeffannaan magaalaaf waan kennameef nu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Shaggar hundaa'ee Shaggar waggaa 2 keessatti jijjiirama guddaa fidee har'a kan laaltan hojjeteera. Iddoo kanarratti yoo laaltan paarkii qofa miti kan jiru, kana keessatti seenaan jira, kana keessatti jireenyi jira, kana keessatti bu'aan baay'ee jira. Hojii kana yoo hojjennu yaadni keenya guddaa waan ta'eef yaadni keenya xiqqaa odoo ta'ee hojii kana hojjennu. Hojii kana yoo hojjennu egeree keenya waan laalleef egeree odoo hin qabaanne hojii kana fakkaatu hin hojjennu. Kanaafuu Shaggar bara kana qofa piroojektota 884 caala hojjechuuf kara hojii seenee kana keessatti 308 xumureera. Shaggar mul'ata guddaa waan qabuuf hojii hojjeta keessatti baay'ee isaa yoo ilaaltan seektaroota 20 caala piroojeektii qabatanii hojii bu'aa qabeessummaa ta'aniirra. Kun kan agarsiisu magaalli jalqaba irratti akkasinitti himetti magaalli humna akka ta'e nu kan itti argine. Magaalaa keessatti qabeenya bulchuu akka dandeenyu kan itti ilaalle. Magaalaa keessatti ammayyaa'uu akka dandeenyu kan itti ilaalle. Magaalaa keessatti gaafii uummata keenya deebisuu akka dandeenyu kan itti ilaalle. Especially kutaan magaalaa Furii
akkasitti hojii gurguddaa hojjetameera. Bara kana kutaan magaalaa Furii carraa kanaan kabajaa fi jaalala keenya isaaniif dhiyeessuu kan barbaannu hojii gurguddaa keessatti hojii fakkeenya kan fakkaatu hojjetaniiru. Inishitiivii mirkaneessuu irratti giriinarii kana fakkaatu hojjechuu irratti magaalaa keessatti jireenya gaarii yoo jiraate jireenya gaarii jiraannee agarsiisuu qabna. Magaalaa keessatti dinagdeen kan uumamu yoo ta'e uumnee agarsiisuu qabna. Dubbachuurra darbinee hojjechuu qabna. Waggaa lama keessatti kan agarsiisne akka danda'amu agarsiisneerra. Akka hojjetamu agarsiisneerra. Humna akka qabnu agarsiisneerra. Kanaafuu bareetaa nutis kana caala cimnee hojjennu kan jedhu dhaamsa kiyyaa dabarsuun barbaada. Baga gammaddan baga gammannee guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Thank you. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti piroojeektiiwwan bara 2017 keessa hojjetamanii tajaajilaaf qaqqabanis eebbifamaniiru. Bulchaan kutaa magaalaa Furii Dr. Phexros Waaqoo sagantaa kana irratti haasawa taasisaniin bara kana mootummaan hojiilee gurguddoo nama boonsanii fi uummata birattis fudhataman hojjechaa turee jira. Magaalaan Shaggaris akka umurii isaa utuu hin taane hojiiwwan gurguddoo fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hojjetee jira jedhan. Akka kutaa magaalaa Furiittis bara kana baajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin piroojeektiiwwan 24 ta'an hojjetamanii jiru. Isaanis baajeta mootummaa qarshii biliyoona 1 fi miliyoona 1 oliin hirmaannaa uummataatiin ammoo piroojeektiiwwan garaagaraa qarshii miliyoona 645 ol ta'aniin kan hojjetaman yoo ta'u walumaa galatti baajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataa qarshii biliyoona 4.9 ta'uun hojjetamuun tajaajilaaf banaa ta'uu isaanii ibsanii jiru. Kabajamoo Dr. Tashoomee Addunyaa sadarkaa ittaanaa pireezidaantii kantiibaa magaalaa Shaggar, kabajamoo obbo Qaabatu Albee Afyaayii mana maree magaalaa Shaggar, kabajamoo obbo Guyyoo Galgaloo ittaanaa kantiibaa fi kilaasteraa dinagdee, kabajamoo adde Rooza Muhammed hooggantuu mana qopheessaa magaalaa Shaggar, kabajamoo bulchoota Galaan Guddaatii fi Sabbataa obbo Ashannaafiif adde Boqqee, kabajamtoota hooggansaa magaalaa Shaggar, kabajamtoota hooggansaa kutaa magaalaa Furiitii fi kabajamtoota hooggansaa kilaasteraa Sabbataa hundumaa baga guyyaa eebbaa piroojeektii kanaan nu ga'e. Akkuma beekamu bara kana mootummaan hojiiwwan gurguddoo baay'ee nama boonsanii fi uummata birattis fudhatama guddaa argatan hojjechaa turee jira. Magaalli Shaggar ammoo erga hundaa'ee booda hojiiwwan akka umrii isaa ol hin taane hojiiwwan gurguddoo umrii isaatiin gama kan fayyadamummaa uummata mirkaneessuu danda'an baay'ee isaa raawwatee jira. Har'a kan eebbifamaa jiru kunii piroojeektoota akka kutaa magaalaa Furiitti qabnu keessaa piroojeektii 24 keessaa isa tokkodha. Bara kana bajeta bara kanaatiin bajeta mootummaatiin piroojeektiiwwan 24tti hojjetamee xumurame. Piroojeektiin kun bajetii isaanii gara birrii biiliyoona 1 fi biiliyoona 846 bajeta mootummaatiin qofa kan hojjetaman. Piroojeektoota bajeta mootummaatiin bara kan hojjetaman keessaa kan baay'ee adda godhu piroojeektii kooriidarii Shaggaris muuxannoo kan ittiin qabne, muuxannoon akka biyyaattis diizaayinii wal qabatee hordofii wal qabatees hojiiwwan hojjetamanis muuxannoo kan ittiin qabne keessatti baay'ee kan milkaa'e giriinerii kana fudhachuun danda'ama. Giriineriin asitti argitan kun chaalenjii guddaa keessa kan darbee fi yaadama namni yoo walitti dhufe hojjechuun danda'e kan mirkaneessee fi dursuullee fakkeenyaaf naannoon kun Finfinnee daangessaas waan ta'eef Finfinnee dursinee Finfinneenis kan ilaalee diizaayinii kana gara biraatti koppii kan godhee fi chaalenjii gurguddaa keessa kan darbu akkasuma immoo deeggarsi yoo wanni hojjetamuun barbaachisaa taate deeggarsi magaalaa Shaggar baay'ee murteessaa isaa kan itti mirkaneeffanne jechuudha. Piroojeektoota 24 baay'inaan hojjetaman keessaa kan biraa kan mana harka qalleeyyii hojjetame muuxannoon kanaan dura mana qalleeyyii hojjechuu akka magaalaa Shaggariitti hin turre baay'ee kan milkaa'e mana qalleeyyii lookostiin ijaaramee jira. Innis waan guddaadha. Kan biraa immoo du'aatii haadholeef daa'immanii ittisuu kan danda'u buufata fayyaa rakkoon du'aatii haadholeef daa'immanii yeroo adda addaatti beekama. Kanaaf laayii ispeekteestaansiin akka dabalu dubartoota immoo adda jajjabeessuun akka barbaachisuu fi saastenebilitii dhaloota itti fufuu akka danda'uudhaa fi buufati fayyaa har'a eebbifamee jira jechuudha.
Kanaaf pirojektoota 24 birrii miliyoona tokkootiin kan hojjetaman kan irratti dabalataan ammoo hirmaannaa ummataatiin ummatni qarshii isaa baasee keessumattuu aspaaltis dabalatee kobilistoonii dabalatee riqichaalee gargaraa hojiilee gurguddoo hirmaannaa ummata qofaan humna waloo qofa hin taane hirmaannaa ummataatiin kan hojjetaman birrii gara miliyoona 645tiin teetiviiwwan mootummaan barkana qabate milkeessuudhaaf karoorii guddaan bahee karoorsa milkeessuuf yaaliin guddaan taasifamee jira. Bara kana qofa kilaastera qonnaa 395 hojjechuun danda'amee jira. Horiis itti galchinee carraan hojii guddaan akkuma godhuun danda'amee jira. Indaastirii godoo 283 hojjennee itti galchuun danda'amee jira. Mana barumsaa bu'uura muruu 13 hojjennee xumurree kwaalitii isaa addaatti eegnee barataan akka itti baratu godhuuf danda'amee jira. Keellawwan fayyaa bu'uura 3 hojjechuun danda'amee jira. Manneen murtii aadaa 3 hojjechuun danda'amee jira. Giddugala gabayaa 19 manneen 19 hojjechuun danda'amee jira. Waajjira paartii hirmaannaa uummataatiidhaan kan hojjetame, hirmaannaa miseensaatiin kan hojjetame, waajjira paartii aanaa tokko ijaaruun danda'amee jira. Kanaaf waliigalatti hirmaannaa uummataa dabalatee akkaataa karoora mootummaan baaseen bajeta mootummaa qofaan galma gahuu waan dandeenyeef bajeta mootummaa dabalatee akkasuma humna waloo dabalatee badhaadhina maatii dabalatee qarshii gara biiliyoona 4.9 furii keessatti hojii ajaa'ibaa hojii namni baay'ee galateeffachuu danda'u ijaaruun danda'amee jira. Isa kanaadhaaf namootaan shoora olaanaa taphatan hooggansii akkasuma immoo keessumattuu uummati abbootii qabeenyaa dura dhaabbatan baay'ee maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa kutaa magaalaa Furiitiin baay'ee galateeffachuu barbaada. Al tokko na galateeffadha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaattis pirojektiiwwan inisheetiivota gurguddoon bifa addaa ta'een mootummaa naannoo Oromiyaatiin bocamanii gadi bu'an lafa qabsiisuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin bu'a qabeessa ta'e hojjetamee jira. Pirojektoota gurguddoo fi inisheetiiviiwwan kana keessattis hojii dhabeeyyii fayyadamaa taasisuuf hojii guddaan hojjetameera. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaatti pirojektoonni bara 2017 keessa hirmaannaa uummataa fi baajeta mootummaatiin hojjetaman eebbifamanii jiru. Kutaa magaalaa Galaan Guddaattis bara kana pirojektoonni misoomaa garaagaraa baajeta mootummaatiin pirojektiiwwan 28 qarshii miliyoona 535 oliin akkasumas pirojektoonni misoomaa fi inisheetiivii 818 hirmaannaa uummataatiin qarshii biliyoona 3 oliin walumaa galaan baay'ina pirojektiiwwan 846 ta'an qarshii biliyoona 4 oliin hojjetamuun tajaajila hawaasaaf qophii ta'anii jiru. Bulchituun kutaa magaalaa Galaan Guddaa Aadde Boggee Kennee akka kutaa magaalichaatti pirojektoonni gosa garaagaraa baajeta mootummaatiin 28 ta'anii fi hirmaannaa uummataatiin 846 ta'an walii galaan qarshii biliyoona 4.3 caaluun hojjetamanii xumuramuun tajaajilaaf banaa akka ta'an himanii jiru. Isin gaafachaa Galaan Guddaatti bara kana hojiiwwan misoomaa baay'ee shaggariitti fakkeenyummaa guddaa qabaachuu danda'an hedduu isaanii kan hojjenne ta'uun isaanii beekama. Kanas hirmaannaa hawaasaatiin iddoo olaanaa kan qaban pirojektoota misoomaa fi jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu danda'a fi kanneen biroo hojiiwwan gurguddaan hojjetamanii jiranii jechaadha. Galaan Guddaa akkuma beekamu baay'een isaa aanaan lamaan baadiyyaa guutummaatti kan hammatee fi aanaan amala magaalummaa qabu xinnoon aanaa keessatti yaadama qofa qabannee isin hawaasa dabalannee deeggarsa magaalaan nu taasisu walitti ida'annee hojii guddaan fakkeenyummaa qabu hojjetamuu danda'amee jira jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Shaggaritti pirojektoota bara kana hojjetamanii eebbaaf qaqqaban kan kilaastera sabbataa keessaa kutaan magaalaa Sabbataas pirojektiiwwan garaagaraa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hedduu hojjechuun hawaasaaf dhaqqabamaa taasisee jira. Kutaa magaalaa Sabbataattis pirojektoota gosa adda addaa baajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojjetaman 35 ta'an waliigala qarshii biliyoona 2.5 caaluun hojjetamanii xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'anii jiru. Xumura irratti sadarkaa itti aanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa yaada kennaniin pirojektoota bara kana hojjechuuf karoorfatan 384 keessaa eebbaaf kan xumuraman 308 marsaa jalqabaatiin kilaastera sabbataa eebbisiisuu himanii jiru. Pirojektoonni bara kana hojjetamanis kan bara darbeerra fayyadamummaa guddaa kan qabu ta'us ibsanii jiru. Pirojektoonni keenya baay'ee adda kan bara darbee wajjinis wal qabsiistee olaalte haala sadarkaa isaaniitii fi baasiin achirraa ba'e baay'ee guddaa. Kanaafuu fayyadamtoota baay'ee qabna jennee yaadna. Fakkeenyaaf pirojektoota bara kana kan hojjenne sektoroota hunda irratti pirojektoota qabna. Sektoroota 20 caala
piroojeektii qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan daandii, kan barnootaa, kan fayyaa, kan jallisii, kan baay'ee irratti hojiin kun hojjetamaa jira. Kan dargaggoo bu'uura kan goo'ee hojii hojjechaa jirra. Teekinooloojii irrattis hojjechaa jirra. Kan bulchiinsa lafa irrattis. Kanaafuu piroojeektoonni keenya adda kan isaan ga'u baay'ee sektoroota hunda irratti bu'uura kan gooni. Fayyadamtoota tokko tokko yoo ilaallu yeroo tokko tokko overlapping jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan mana yoo ilaalle low cost housing gamoo 8 kutaa magaalaa 8 irratti ijaareerra. Gamoon tokko maatii 24f in tajaajila. Waligala yoo ilaalle mana qofa low cost 270 xumurree har'a eebbisneerra. Maatiin tokko giddu galeessaan 5 yoo jenne illee 1,000 caala sadarkaa manaatti sadarkaa low cost fayyadamuu danda'u. Kan wannoo yoo ilaalle kan fayyaa yoo ilaalle amma kutaa magaalaa tokko irratti illee yoo ilaalle fakkeenyaaf galaan guddaa amma eebbisnee kan dhufne buufatni fayyaan sun 50 caala tajaajiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu piroojeektii aan yoo ilaalle tajaajilli uummataaf kan kenninu baay'ee guddaa jechuu dandeenya. Hundaa yoo walitti finne maybe 50 caala kara 100 kan ta'u gosa gosaan fayyadamtoota qabna jechuudha. Magaalaan Shaggar magaalaa jireenyaaf mijattuu fi jiddugala dinagdee taasisuuf hojjetamaa jiraachuu kan himan Dr. Tashoomaa Addunyaa bulchiinsi magaalaa Shaggar waadaa uummataaf galame gochaan dhugoomsuuf kutannoon hojii hojjechaa jiruun bu'aa qabatamaan galma'aa jira. Haaluma kanaan bara kana fedhii fi hawwii yeroo dheeraa hawaasni magaalichaa misoomaaf qabu guutuun rakkoo bulchiinsa gaarii gama bu'uuraalee misoomaatiin jiru furuuf akkasumas gaaffii hawaasaa deebisuuf xiyyeeffannaan hojii hojjetamaa jiruun waxabajjii 21 bara 2017 magaalaa Shaggaritti piroojeektoota misoomaa garaagaraa hojjetamanii xumuraman keessaa piroojeektoota akka kilaastera sabbataatti hojjetaman eebbifamanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa bulchiinsi magaalaa Shaggar bara 2017 keessa piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechuun kanneen eebbaaf qaqqaban kilaastera sabbataatti kanneen hojjetaman keessaa warreen marsaa jalqabaatiin eebbifaman kan isin biraan geenyedha. Qophii kana isin biraan ga'uun kan isin faana turte Alliyaa Taaddaseeti. Qophiilee afaan biroo waliin turtii gaarii.